Gaaffii namoonni gaafatee fi deebisaa kennu barbaada. Yaada waan irraa asirratti namoonni tokko tokko karaa piraayiveetiidhaa gaaffii nakkaasanii. Kanaaf hin deebisaa kennuudhaaf dhufee qooda irraa fudhaa yeroo lamadaa seenuu kiyyaa gaafa dubbiin jabaatte guyyaa guutuudhaaf if gadhiifnee laayibirra oollu dalagaadhaaf waan ta'eef rakkoo takka illee hin qabu. Namoota gaaffii nakkaas caffee yeroo kanatti maaliif gaaffii kana kaaftaa? Yeroo nammaan tanaa kun yeroo rakkoo haasawanii miti. Yeroo jijjiirama irra jirru uummanni fedhe dhumuus uummanni fedhe beela'uus amma dubbachuu hin qabnu. Dubbachuun rakkina dubbachuun jijjiirama kana waan faalleessaati je'eeti namni gaaffii nakkaas. Kuninuma kanuma caffee ati jijjiirama kanaan mormuudhaaf immoo akkamitti rakkoo haasoftaa yeroo ammaan tanaa kana? Uummanni dargee haadhumu qabeelee isaa beela'u nuti wanni barbaadnu jijjiiramni kun bakka ga'u waan ta'eef akkamitti yaada rakkoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti kaasuun barbaachisaa warra naan jee jira. Kanaafiin walitti qabee deebisaa kennuudhaaf dhufe. Hunda dura garuu warreen iyyeensa kiyya yookaan yaaminsa caffee raamis dhageessanii uummata Harargeerraa buqqa'ee Wallagga keessaa rakkachaa jiruuf sagalee taatan. Isin hundinuu galatooma. Itti sufaa jedhe isin gorsa. Itti ufaa. Waan tokko ni siimu. Mootummaa yeroo hunda faarsaan oolan. Mootummaa yeroo hunda faarsaan ooltu. Yeroo hunda maasii arrabsaa abaaraan ooltu. Gaafa isaan waan gaarii godhan ni jajjabeessita. Cina dhaabbatta. Gaafa isaan dogoggoran ni sirreessita. Gaafa isaan dadhabbii fidan itti himta. Mootummaan akkasi. Dirqama jaalatamuudhaaf waa faarsaa ooluun dirqama maasii jibbamtee irraa murtee waa abaaraa ooluun gaariidhaa miti. Mootummaa ODP tammaan tana jirtu waan Oromoodhaaf tola gaafa isaan hojjetan cinaa dhaabbannee jabaadhaa isin duuba jirraa jennaan. Gaafa isaan deebi'anii uummata Oromoodhaa rakkoo keessatti isaan laalan lakkii kun isin jedhaftee jirti. Dogoggortanii jirtan uummanni dhaabbattaniif keessaa uummanni buqqa'ee qe'ee firraa buqqa'ee ganda biraa dhaqee dhukkubaan dhumaadhaa jiru beelaan dhumaa jiru kunis uummata keessanii isaanis quba qabaadhaa jettee timuun jijjiirama kana faalleessuu yookaanis dura dhaabbachuudhaa miti. Deebisaan keessan gabaabdu ta'an uummata bar simple dubbii kuni calculationii hedduu waan barbaaduu miti. Waan mootummaanis beeku, waan aktivistoonni keenyaas beeku, waan ilmaan Oromoodhaa kolkolilleen waan akka gaariitti hojjetee beektu. Oromiyaa keessaa lafti uummanni julmaan irraa buqqaadhaa jiru, 100,000 irraa buqqaadhaa jiru Harargeerraa. Anka keen dubbadhu waan nama Harargee ta'eefii miti. Yookaanis Harargee duraan seetii miti. Kun beekamaadha. Oromiyaa naannoo hundarraa uummanni julmaadhaan hin buqqaane Harargee qofarraa julmaadhaan 100,000 buqqa'ee Harayyuu raabsamaadhaa jira. Rakkinni buqqaniif kun maalii jettee gaaffii yoo gaafatte Harargee keessa dhiphina lafa qonnaatu jiraa jedhan. Yes, well, that's true. Duuba mootummaan eega uummata kana yaadee fi dhiphina lafa qonnaa qabanjee yaadee fi chirraa buqqaase bakka geessee qubsiisetti silaa wal'aansaan hanga qubatanuu nyaataa fi dhugaatiidhaan haala mijjeessuudhaaniin dirqama mootummaadhaati. Mootummaan kana gaafan godhin lakkii kun hojii keessanii godhuutu isinirra ture kana godhuun hanqina keessanii isin qeeyinaa jechuun kun qaroomina malee mootummaa dura dhaabbachuu yookaanis jijjiirama kana faalleessuudhaa miti. Clear. Akkasitti hubadhaa warri akkasii yaaddan. Maybe ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa jette Oromoon. Ibiddi abbaa irra bu'ee gubeetti. Arra rakkinni Harargee keessaa deemu kun Oromoota biratti mul'achuu dhabuudhaan malchiisa. Yoo nuti dubbannee mul'ifne maasii namni mul'isu tokkollee hin jiru beekadha. Arra namni yoo itti tolte yoo jireenya gaarii qabaate qe'ee fi qe'eetti dhalatee abaaboo fi ahaahurraa qaburraa jaalalaan buqqeen waan deemne beekadha. Fedhii ifiitiin buqqee namni qe'ee ifirraa no matter what
fedhiidhaan buqqee hin deemu. Rakkumaatu isa buqqaasa. Cinqumaatu isa buqqaasa. Yookaanis politikaalii dhiibbaa addaa tarra godhamtuutu isa buqqaasa. Garuu wanni buqqeensi Harargeedhaa kuni an dhiphina lafa qonnaatis hin jiru miti. Lafti tanuma qabantanaahu yoo tartiibaan irratti dalagan yooni qabeenya ummata san keessaa bahu ummata saniif oolchan laftummaan isaan qabantunuu gahaadhaan jedha. Kana maaliif hin jedhe? Fakkeenyi takkaan fudhu Jimaa galiin Jimarraa galtu magaalota Oromiyaadhaa خبرة قدسو برخوتتي مقالة وني جاري ايربورتي انترناشنال ايربورتي مقالة لما جاري جماعة هرقي الرابو جماعة أودايرا جيبوتي لندن قرار اويساتي نماسي بلاك ماركت قرار بيجي على هندي ارقموتو وان كان ورقو برا تايد دلقشاتوري ورا تقريرات موتو مراد دلقشاتوري خام مقالة جاري مغريسا قولي اوروميا گموجي تجيري جماع أوروميا رابهوتو مقالي جار أرى بليونرز قباتوني تقريدا أخون بكرة أرغتن جماع هررق الرابو اتقالتون قبادا أزي مسفين ترتخون بيكا بادا من دي بيها أرى هو قبيني هررقيدا أخون ديبي هررقيدا أولاد أجرا قوتي بولان كيني تفايد ماد أجرا أرى قافا نمني خيني كمان تمان بقائي على دابتي خدته غافا أمني خيني كمان تمام بقى أك خدته دا غندرو فني أسكوب سيفنو إيشا إسنيو جاني غافته غافا بك جيشر رانمني إلماني في دائما يوجين بقى ديم الرسل موتمان حال سلام موتمان أورمو داتن أمة إفيتي في يد موتمان چنقر فما دا موتمان أمة خنا ركو خيسا باسو كايو سيته سلا رانتنا ميديا نجا باسو رو المان هرجيدا خبوك إيه ولا خيسا دك إيه قبته أبلي سايب ركوبتنا سلا رانتنا أشتى جورا كتنيج التون فيديو سنمد عليه جلات التاوني المان جلد روماني خيلمان سجل كابوان ناتشو وان المان أفهم بوسو أبي يقولي ميديان في أويد أجا باسو سلا موتمان بقولت يا ديفي أرى EBC Ethiopian Broadcasting Corporation فانافا أو بإنفاتو بكسن في أويد رودك إيه ركو متخنا جباسون الرتور. That is why we say the government is not paying attention. موتمان وان كنا سلا جل جراتي إمامي أمني خون أمتخية أمني بك يخون أمتخية دبينتون أنا لالتي جي ميديالين موتم ما داتي في ميديالين ولا بني هندسلا أتشجرا so غافا خنان كته دبتشون كينيا فنقبض خنيجتون لكي جيجيرم ننجرو نفالسنا دامت ميتي it doesn't mean بكم موتم ما دقت ريفون دبت دقربان نموت الدب في برايفيتي الآن شفير عم سكمتي خنيجتا ورا أودي بادا ولتي رافاتنا بالرئيس شفير أتي لما جيرما خنا ديجرو أكمتي وان كانوا دبت مالين دبت ركنا مني خيسير خنا سلام دبت شون قبض مالي فين دبت نمار ركونسا إفيفو ديناتنا الدولا جرا جيرما خنا أكمل كوينة أماس فوني ركنا برا دبت شون خرابران نوجيسا همبر باجسو لكي خنيتون خناسون إسنيس فالليس سودا مت إسيادة كيسود هربا إسن كاسود أكا أمة خيسني أبتن إسن قدود أملي إسن فالليس سودا مت ركتان أف سجلته هودا. This is the real meaning of freedom. بر بالسماء وجودا بالسماء وجودا والكتما وجودا يوني هي كات وقادا خنينيف موتمان بلسني أمة بلس بلتو موتمان ديمقراطوان أمة ديمقراطوا بلتو دورا ركنا جبوئتي قدر رلال أوجيين قاعد استون أورمو دا ميدياز أورمو ميدياز
including Ethiopian medias. Sila itiksiin gaazexeessummaadhaa ta duraa bakka ijjin gahin bakka gurrin dhagahin dhaqaniiti achirraa gabaasa oowwaa gabaasuudha sila karraa eegamu. Arab miidiyaaleen keenya kana godhaadhaan jiran including government medias. VOA tokkicha qofaatu dabree ummata wallagga keessaa cittaawee beelaa fi dhukkubaan dhumaadhaa jira ka gabaasa VOA tokkicha qofa. Mee miidiyaaleen Oromoodhaaf ABC mee OBN mee OMN mee where are they? Mee eessa jiran? Yooni kun maaliif tajinnee dubbanne lakki mootummaa oodippaatu quun haraami no mootummaa oodippaadhaa deeggaraadhaa morminaan qeeqaadhaa deeggar namni hoolaa qofa hoolaa waa takkallee beeyne qofa kanuma ija qabateetuma waan deeggaruus numa deeggaru waan abaarus numa abaaru namni bayyanoota qabu namni sammuu yaaddu nama daangaa malee faarsuunis daangaa malee abaaruunis sirriidhaa miti. Aktivistiin dhugaadhaa akkas. Aktivistiin dhugaadhaa dhugarra dhaabbatee waan deeggaruus deeggara. Aktivistiin dhugaadhaa dhugarra dhaabbatee waan mormuus mormu. Kuni dhugaa jirtu. Arra maaliif Harargee qofa keessaa qotee bulaan buqqa'ee jira keenya? Why not from Tulama? Why not from Wallagga? Why not from Arsi? Why not from Ilbabur? Why not from Jimma? Oromon hundi wajji gabromte. Oromon hundi hiyyeessa. Oromon hundi dinagdee bulaa turte. Oromon hundi maantana qabsoo ummanni sii godhee waliin ija banattee dhiiroo magaa guyyaan dukkanaa sun dabree jira. Guyyaan hafuura baafannus. Guyyaan boqonnus. Guyyaan carraaqannee waan dalaganne teenya godhannee ittiin jiraannu gaheeti Oromoon hundi silaa bakka takka abdii qabdi. Garuu Oromoodha haa jennu. Wani nama gaddisiisu. Kuni an namni waan naan mormuu fi jiraa jee yaadu. Wani nama gaddisiisu clear. An biyya dhaqeetiin dhufe dhiyeenya kana. Kadhataan ani karaa gubbaa dhaabbatee waan kadhatu hundinuu nama Harargeedhaati. Oromoo Harargeedhaati. Kadhataan karaa gubbaa reesturaantiin an seenee nyaadhu hunda hawlaa gubbaa gungabbee dhaabbatee kadhatu kadhataa Harargeedhaati. Kana namni biyyaa jirtu akka gaarii beekta namni biyya dhaqee dhufe akka gaarii beeka eega Finfinneerraa eegale hanga dahatti kadhatu nama Harargeedhaati. Nama Harargeedhaa keessattuu warra seentiraal Harargee karaa naannoo dirree irraa akkatti deemte karaa hanga Somaalitti warra jiru kanaatu buqqa'ee deemee kadhachaadhaa jira. Maaliif isaanummaan kun qoftiin Oromoo keessaa kadhattuu ta'an? Jireenyi Oromoota kaaniif dabre maaliif isaanii dabruun hanqatte? But within a family, within a family, and family to your family, oblink family to your rakkoo jirtu laallee yoo family tokko miid yoo tokko miid yoo tokkotti wasana dabre warra Somaaliirraa buqqee miti diimaa labu no osoo Somaaliirraa hin buqqeen dura namni kuma dhibbaantamaan Harargeerraa buqqa'ee maqaa dhiphina lafa qonnaa ji'uun Oromiyaa keessa Baaletti, Elebaabur, Jimma, Wallagga, Tuulama keessallee maqaa dhiphina lafa qonnaatiin buqqaasanii qubsiisuun rakkoodhaa miti. Mootummaan akkas godhuun uummata fiitiidhaaf yaaduudhaa jeetii yaada. Yoo argotti dhiphinni lafa qonnaa jiraate fuudhanii bakka lafti bal'oon jirtu qubsiisuun garuu geessitee gannaqxee biraa deemuudhaa miti. Geessitee qubsiiftee haala mijjeessitee fi akka dargangootee fayyaadhaas kilinika bantee fi bishaan gootee fi yoo biraa deemte mootummaan sun mootummaa ta'eeti waan gaarii dalaydee wanumaan kuma tokko illee hin jirtu. Anduraa kisi yaa ture osoo biyya naqin dura eenyu diimaa labu.
warruma gartee lola Somaalee kanaan buqqeetu kadhataa itti yaadu ture. No. Warra yoo yaatan jimmarraa gaafa kan jimmarraa guas deeban ijoolleen jimmaa baatee sharaa dhaabdee fi eessa yaatan miilaan galuudhaaf deemne nutuu online irratti goofandii bannee fi maallaqa buusaa fi turre. Warreen achirraa kutu suni eessa booda aananii we have no idea. Garuu warra santu faca'ee asiin jimma keessa bar laal Amboo keessa kakadhatu nama Harargeedhaati. Naqamti keessa kakadhatu nama Harargeedhaati. Do you know this? Do you know this? Dambidolloo keessa kakadhatu nama Harargeedhaati. Shaashamannee keessa kakadhatu nama Harargeedhaati. Do you have any idea? Miidiyaan hin gabaasu kana, miidiyaan hin dubbatu. Miidiyaan maqaan kaasu. Mootummaan hin dubbattu maqaan kaaftu. Maaliif kun ta'a? Maaliif kun ta'a? Ummanni isaan buqqaasanii walgeessan wallagatti jireenyi mijjooynee fi ijoolleen daa'imni guujalaa dhumaadhaa deemtu ilmaan isaa hangafeef guurateeti miilaan Hararge galuudhaaf achirraa miilaan eegala. Hugguu wallaggarraa miilaan as deemu karaa dheeraa kana miilaan Hararge galuu hin taatu. Qotee bulaan keenya hin beeku. Maappiin beekanii hagam takka fogoodhaan beekan miilaan hagam takka na oofaa they cannot calculate. Eessatti hafa dhufeeti asiiqee karaa najjoo kanatti hafa. Karaa najjoo kanatti hafa achumatti najjootti baran daggalee ilmaan wajjin sadaqaa harataa jechuudha. Asiiqee dhufeeti naqamti dhufa. Naqamtee dhufee achumatti baran dattee achumarraa sadaqaa harata. Jabaan asiiqeeti magaalaa Amboodhaa dhufa. Achumatti feechiraa sadaqaa harata jechuudha. Kabaletti ganna qaniisi osoo baalirraa miilaan Hararge gala juuti osoo deemuu GPS harkaa baddee hafeetu baadiyaa keessaa kuulii godhaa jiraata. Nuti maka magaalaa keessaa waa kana tufaan dubbachaadhaa jira. Dubbisi galte. Dubbisi galte. Duuba yooni rakkinni akkanaa kun maaliif ummatuma naannoo kanaa qofarra gaha? Maaliif sagalee nama ta'uuf dhaban? They are voiceless. Sagaleen qaban. Activistiin sagalee tahaafii hin jiru. Miidiyaan sagalee tahaafii hin jiru. Mootummaa waan kana firraa ilmaa cuftee haguuguu barbaaddi. Jarakheen, let me tell you this. Yo abban iyyate ollaan dirmata. Yooni kolkolummaan tunuu as gubbaadhaa wacce mootummaan they pay attention. Mootummaan gurra laattiif. Yooni social media gubbaa namni gaaffii gaafate jarri mootummaadhaa they pay attention edaanuu ummanni dhagahee jiraa. Rakkina kanaa jira maaltu jira yoon dhageenillee mootummaan dhayxee hubatti waan sana. Make sure warreen biyya bulchu hundinuu bara sirrii jiranii. They listen to social media. Dubbisi galte? They listen to social media. So ummata keessan ummata Harargerraa kuma dhibbaantamaan buqqa'ee kadhachaadhaa jiru baran dirratti hafee qubsuman beeyna dhaqee kuma dhibbaantamaan ilmaanii fi jireenya harkaa badee dhukkubaan dhumaa jiru ummata kanaaf sagalee ta'a. Rabbi biratti illee sababa ammaasii waan dhugarratti hundaawa gadaa waa faarsuu fi waa baaruu keessaa bahuu dhaqabne. One hundinuu dhuma qabdi. Everything has at the end. So gadaa wal faarsuu wal abaaruu gadaa mootummaa faarsuu fi mootummaa abaaruu keessaa baha. Let's be matured. Sammuudhaan mee haa bilchaannu. Waa yaaduu haa barru. Mootummaa bakka irratti faarsinuu fi bakka irratti qeeynuus haa barru. Booda kana aada godhanne
نمني وافارسو إجلس وهي اللي بالليس نما فارسن خموتم ما تنا أبارو كهبريسي قاف إسا واتولشن اللي خنوم أبارو جر أكستهم كمنو عمل كنا نجيرو كمنو يوسا وانغاري دلقن بورك وأجايباتي وانغاري بوتني بور وانغاري جرتني هاي أجايبا سيجري يو أمو إسان وابليسن تنتاني هنو ما بدي إيجلتني جنة إتيمون دندني أتسمو أكم بعد التديمت سمونت ولا مكفرت سيتاب تاتيجو سمونت وان فارسو إيجلتنو ما فارسو وان أبارو إيجلتس نو ما أبارو أكستهم كم سوني يادو أبو خيني قرسيس سمو قباتشو أبو خيني نمنو مان فارس تكونو غافا غري ديبي سجايب نمنو مان فارسا اول تكونو سر غربان كندور لنا فارسا عرفا خلين بدي جرو خلين انو بدي في بيخو اكمن نفارسا فاجي سجايب نمنو مان فارستو واكر ودا awon jindu gujira enyu warri ma dina jitan enyu uski gujirta khalanjo energy monster drink monster ida aka jima fa ko jima bunor rast ko namir kansa anyhow kharada yande ga yo yero unda namu manama farsa olutat namnu man farsi tukhunu debeti sabo gurban ku arrafa anu badi fitin beha أكمل نفار ساجيت نمنو ما كنوا ساجابه ستفت يرون دم ماسي نما أبارا أولو نسكاري دامت نما أبارا أولو يرون ده قويات الشيء فارس جدّبيس أكست قد بوفني لو تونكم أكست قد بوفني افتكيسني هجين تاني ومفارسو سريت كذا سريت أبا قد فتة أي تيست خبرات وفتخات أبا قد سكنا أوه بيت يو سمو أكسين كوان نقاجر ترتي والدي كرادا بدير افترتي والدابا والكيك عدا والإيمادا ديمو دندهو دكام نجرخي كنان جا ديبسا ورين غاف سنغافتن ديبسان كيسن simple خنا فولدراس أمة هررجيدا خن أمادا جرو خنا في سجريته التنفوفا everything start from home سنانكو فهمت أبي يسكس أبي started from his home لما مقرسا started from his home كوني أمات nature أكستو أكسي أن يادخي فيتن دي قراء فيتن نامرما قرو take my advice أبان إيتمالي أولان انقرمتو أنت ندي قرو رافي ندي قرو رابو را أني I'm in my house I got my own life and one anjirtan one angotani human angotan قرو أولين دبّروف كوك أما قرتيه أمته سجلي دبيخن at least دبّتشون دندا that's all I can do دبّتشون دندا أمت خنا فهاد دبّروفين دبّد مالي فارو يو خانيس أبار سافي مت take my advice قرص خي فردادا if متاخي سنيف سجلي if تها سجليفتا يو اسن إيه تملي بك اسن ينياتو اسن وابيخ يو اسن نوك أني جراهين I'll come back for more وايد دونا سوراتا وايد دونا واندم فيت
ولد ديبنا قرو هنتو ما زخنا هنتي نتولنيانا نتسكب بادا ولنيانا سكب بادا كوني immaturity خنيبس maturity سمن كيتشي وما داجران أتي أسي كم غرو خاتة خبرة فارست أديرن كيتشي وما داجران أت خبرة فارست افتهيتي جرادو be yourself نمني افتنتين جراد نجرن جم أنا يرون ده كفيرامس أيرون ده خرم لالتني قرتن كان فودة نور في جنكة بريتشون دندو هاني تشيله في جنكة فوكسون دو am always كفيرامس أكو كفيرامس تنجراد ده أكسبتين دعاسي أكسبتين أولا so نمني دور افتهو ده نمني علمنا ما افتهو ده افتهو أديرن كي سمن كي يو أتندب النف إن دبتاف سبونم مان درا أشرا يقلتها سبونم مان درا أشرا يقلت بكسني يقلت سبونم مان درا من الرقبات سبونم مان على أول سنت أكسي يرو غاري كبار دادا وانين يقل ماسي تنفوف نما إبامي كان بلوغ ولي نما جتش فعلا تكو تيكو جو option كوف a single negative comment I'll kick you out because أورمون مدينة جراتي وان وسخ في جلابا سكاري وان وسخ وات كلم بيني ما يجي في جلابا فتيتي نما تكاوا بيخوجين جرات thank you